Biiraa dhugaa dubartichi hoteela bulaa taajiru hin danda'ama. Maali bulte? Biiraa adda. Ollaa kan biirichi. Kuspiraatiidha? Kuspiraatiidha? Kummaan. Eish, koi. Faarfata. Faarfata. Biiraa dhugaa farfachuun danda'ama. Farfachuun danda'ama. Eish, paasterii irratti. Olkaasi. Paasterii eenyudha? Paasterii waldaa jenneeti. Waldaa isa taajilta. Koi, zimma. Waldaa isa taajilta. Kuraayyuu waldaa maali? Eish. Hin danda'ama haree waldaa taajila biiraa dhugu. Maaloo dire? Eish. Abbaan zeeji kana hin jiru. Seera dubbadhu. Dirribaa hin jiru. Eessa taajila? Maaliif abbaa isaa jiran? Ittiin uummata goomsudha. Viidiyoo kana akkuma argitanii amantii da'oo godhatanii jechuudha. Warroota akkasiiti warroonni biyya balleessan yookaan immoo uummata keenya nyaatanii jechuudha. Namni namuma keessa teesseetu nama nyaatti namuma keessa teesseetu nama baddalti jechuudha. Viidiyoo akkuma jammara irratti argitanii jechuudha. Isaan duratti tun gara haasaa kootiin darbini uummanni salaalee rakkoo cimaa keessa jira. Akkasumas immoo al tokkos dubbatamaa ture. Waa hedduudhaan dararaa guddaatirra ga'aa jira jechuudha. Mootummaan isaan hin beeku ta'e hin beekate adda baafne hin beeknu. Baay'ee tokko ulfaata du'aa godhaaf rabbiin kadhadhaaf afaan qabdaniini rabbiin kadhadhaaf gaafa salaatanii kaatanii gaafa waaqa keessan kadhattanii dirqeeffatanii rabbiin kadhadhaaf uummata kanaaf akka nagaan bu'uu fi akka biyyi keenya Oromiyaa hundumtiyyuu nagaan nuuf bu'uu fi rabbiif kadhadhaaf isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo viidiyoo kana kan hin fide viidiyoo ammaa kana tajaajilaa jedhaniitu mana tajaajilaadha hin faarfataadha garuu jechuudha shamaraa wajjinitu bunnaa beetii keessatti qabamanii jechuudha ijoolleen kun bunnaa beetii keessa bulu jechuudha tajaajilaa yookaanis immoo faarfataanii dhugaatiin dhugaa sanuu maal jedha ani hin dhunne kan hin dhude ispiraayitiidha moo maal jedhee jiru waan ta'e wayii jedhe ani maqaa biiraa kanallee biiraa jechuun beeka malee maa hin beeku waan akka miriindaa faa ispiraayitii mina kana faa jedhan malee ani hin beeku maqaa dhugaatii kanallee hin beeku jechuudha. Garuu inni biiraa hin dhunne jedheetu kakata jechuudha. Bunnaa beetii keessatti dubara lama wajjin qabamanii dhiira 3 dubara 2 jechuudha. Bunnaa beetii mana nyaata hoteela keessatti qabamanii jechuudha. Ijoolleen kun maaliinitu tajaajilu? Tajaajilaadha jedhanii faarfataadha jedhanii jechuudha. Warroota amantii gurguddaa qaban yookaanis immoo warroota addunyaa irratti beekamoo akka Itoophiyaatti beekamoo ta'an fakkeenyaaf warroota akka Raajii Masaratii fa'aa ijoolleen keenya musliimaas kiristaanillee namoonni Raajii Masaratiidhaa fi iyyuu cufaa wallaaltanii jirtanii akkasumas namoonni tokko hin jira yuutuubii hin qabna waan ta'eef nurra bu'a yeroo tokko andeemina laala maalum hojjetu jedhee jechuudha. Raajiin Masaratii kun hiyyeessallee gargaara wallagga keenyallee dhaqee magaalaa keenya dhufee jira Raajiin Masaratiin nan beeka yeroo ittiin biyya jiru naannoo waggaa 13 akkana natti fakkaata dhufeera jechuu nan dhagee ani gaa hin beeku isa dhufe ergasii miidiyaa irratti dhagee barinni biyya keenya dhufee jira waldaa keenya dhufee jira naan jiranii natti manii turanii sayyoottan koo jechuudha. Akkasumas immoo dheengadda kunoo beegii dhaqee yeroo beelli bu'ee ture naannoo beegii biyya keenya jechuudha. Beegiinis achi dhaqee musliima beegiin immoo akkuma beektanii biyya musliimaati. Dhaqee midhaan kenneefi jechuudha rakkataa gargaara hedduun jaaladha waan rakkataa gargaaruu fi akkasumas namoonni tokko dhaqanii achitti fayyaa jiru nan arga jechuudha. Zayitii jedhu waan isaa hin beeku ani zayitii jedhaniitu zayitii kana gurguru waan isaa irratti kadhatu natti fakkaata beektanii irratti kadhataniitu zayitii kana gurguru warri Raajii Masaratii fa'aa kuni namaafillee hin kennu isaan fakkeessanii isaan da'oo godhataniitu jechuudha. Amma maal godhanii Raajiin Masaratii fa'aa sana da'oo godhataniitu akka waan achii zayitii fidaniitu itti fayyadamaniitu zayitii hannaa jechuudha. Zayitii dhoksaadhaan itti fayyadamanii uummatatti gurguranii irkatti qabame jechuudha. Ijoollee kanatti ilaalaa argitanii amantii gurguddaa da'oo godhataniitu hanna jammaranii jechuudha. Namni tajaajilaa ta'e faarfataa ta'e seera qabeessaan fuudha malee attamitti bunnaa beetii keessatti biiraa dhugaa argama namni akkamitti waansa
Wallahi rabbiin isaan haa qajeelchu warroota akkasiiti warroonni biyya balleessanii warroota akkasiiti warroonni biyya keenya xiqqeessaa jiranii uummata keenya burjaajessanii sobaa jiranii dubbii sobaatiin jechuudha. Tajaajilaa jedhanii waa meeqa jedhanii kan bakka uummata birrii marraa nyaachuuf maallaquma haa ta'uu fi dalagatu namoota baay'ee jira. Rabbiin isin haa eegu isiniin jechuun barbaada. Maal jedha irbaanni tokko kana maal goota jennaani ani tajaajileetanii kana gurguradheetanii maatii kiyyattiin gargaara maatiin kiyya baadiyyaa eessa jiru jedhee laata ijoollettiin naannoo Wallaggaatiin natti fakkaataa iyyuu afaan Wallaggaa haasofti dhugaa rabbii jirattiin jechuudha. Afaan Wallaggaa haasofti natti fakkaata gaafa ilaalu eessa jiraattu innaan Buraayyuu jiraannanii magaalaa Finfinnee keessa tajaajila eessa tajaajiltu jennaani. Magaalaa Finfinnee keessaa Buraayyuudha tajaajila jedhanii waldaa tajaajilan sana iyyuu himanii jiru akkuma viidiyoo irratti argitan jechuudha. Wallaahi hedduu tokko nama dhiba dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha. Kanaan qabatanii hedduu tajaajiltooti kun hedduun isaanii hin sobu natti fakkaata sobanii hin tajaajila jedhanii birrima nyaachuudhaaf bakka of akka abbadanii deemu jechuudha. Tokko warra amma beekamtii qabu malee amma warroota amma gaafa dhaquu barbaadanii isin warroonni amma fakkeenyaaf ijoollee kiristaanaati kan irra guddeessan naannoo hordofullee kan koomentii nama barreessullee ijoollee kiristaanaati jechuudha. Isinitti himaan jiran argeeffadhaala. Yoo dhaquu barbaaddanii yoo waan gaarii waan dhugaa barbaaddan jechuudha deemaa raajii masaratii sana bira dhaqaa. Achi dhaqaa malee biyya keessatti deemtanii nyaatamina amma zayitii sobaa kana bitattanii inni waasanii godhu kaasan ofumaa dhuddaniitu balleessitu malee kunoo sobaan gurguramaa jira zayitiin. Kanaaf jechuudha of eeggannoo cimaa godha namni nama keessa taa'ee nama nyaachaa jira. Namni sirkaa nyaatee sirkaa dhugeetu si galaafata jechuun birriif jedhee birriin maal nama hin goone. Birriin waan isheen nama hin goone hin jiru. Birriin waa hunda si dhabsiifti. Birriin jireenya addunyaa kanaa kan si dhabsiisu birriidha jechuudha. Kanaafiyyuu namni birrii irraa goraan jiru isin immoo of eeggannoo cimaa godhadhaa isiniin jechuun barbaada. Namni numa goyyooma. Namni waa hedduun si goyyoomsa. Waa hedduun sitti fakkeessa jechuudha. Garuu har'a sitti fakkeessa. Bor immoo gaafa waan sirraa argate immoo galagaleeyyuu namni si ilaalu hin jiru. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya hin nyaataminaa musliimallee ta'a, kiristaanallee ta'a waan hundumaattiyyuu hin nyaatamina dubbii sobaatiin dhugaa hin ba'ina. Boris hin gaafata jechuudha. Nuti addunyaa kana irratti addunyaan kun nutti bareeddullee addunyaan kun nu goyyoomsitullee jechuudha. Hinduuna jechuudha. Bor nama dhabamee dachee kanarraa badee tortoruudha nuti jechuudha nafsii keenya bichaa waan hafuufiyyuu kanaafiyyuu jechuudha amma jirtanitti waan gaarii waliif yaada hamaatti waliin kennina isiniin jechuun barbaada viidiyoolee isinittiin dheeressu akkasumas waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma maaltu si gashee hojjedhiitii barreessi waan nagalchuu isinittiin himaa jechuudha. Kanaaf koomentii hin taane koomentii daddaba namaan barreessina koomentii qalbii namaa cabsu koomentii nama hin fayyan hin barreessina achi ol lafaa kaatanii dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Akkas viidiyoon koo kana fakkaata hedduu tokko nagarramee edaan amma akkanumatti nama nyaataa'ee edaan amma akkanumatti qarxamsee nama fixaayisa jechuuf hin fidee dhufe akkasumas biyya keenya Itoophiyaatiif du'aa godhaa isiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma baay'ee.